وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. سورة النساء سورة دبرتي آه دبرتي وأي غرتي أحكام دبرتي تي توس كيس دبتمي. أنا سورة دبرتي جامي خامي. أمنتا الإسلام أكما نمني شفتنو بيخوتي نما أصو بيخو دي دويوتي ملي. أمنتا مرقى دبرتي أكمل أي دراتك. أمنتين إسلاما dubartoota zamana gartee jaahiliyyummaadhaa wallaalummaa keessatti akka malee gabroomuu turan dhiibbaan adda addaa isaanirra turte san hedduu bilisoomsitee mirga isaanii guututti eeyde jechuudha. Naamusa isaaniitii fi akhlaaqa isaanii waa hunda isaanii jechuu guututti. Suuraan suuratu nisaa'iin suuraan dubartii tuni madiina buufamte. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس يا نما جاء ربين اتقوا صدادا ربكم ربي خين صدادا أكم ولي قلاتوا المنا ماونت ربي إسن أومي الذي ربي سنو خلقكم كإسن أومي من نفس واحدة لبو تكرر أما ilmi namaa kun cuftinuu lubbuma takkarraa uumame jechuudha. Rabbiin ayata kana keessatti nu hime. Tokko waliin caalu jechuudha uumama keessatti. Wanni ilmi namaa irraa uumames abbaan ilma namaatis tokko. Wanni inni irraa uumames wahuma takka. Waanuma fokkotaa gartee namuu beeku kana. Namni gurraachi adiin caalu adiin gurraachan caalu uumama keessatti. Ija lama qaba, funyaan qaba, ilkee 32 fi hidhii 2 fi arraba qaba, gurra 2 qaba, harka 2 fi miila 2. Akkasumatti qochumaa waan midhaan wanna garaa keessaati hunda jechuudha. Bifti ammoo kaan gurraacha kaan diimaa. Bifti kun gurraacha kun diimaa ta'uun ilma namaa walirra hin caalchiftu kalaara waan taateef. Kun gurraacha kun diimaa kun adii jechuun ilma namaa walirra hin caalchiftu. وخلقني أمي منها لبو سنرى آدم الرايكولا زوجها كندي سيدا كندي جارتي يكولا كناكا بتاكا غرتي جلا غمدو جدوبا خنا راي أمي جن وبثني فجأسي منهما هوا في آدم الرايكولا منهما يكون ولد فنيقا ربنا والفوسيسي إسال لمن را فجأسي رجالا ديروان كثيرا هدو ونساء كثيرا ينججو دبرتي هدو أماسيس دير هدو في دبرتي هدو أصلين المنما خن أصلين المنما أتي أصلين تي أبرو متيو سنجي دمني خن لقومت دوكوكور أصلين المنما خن خنو أصلين المنما دورا بيجي رأو ممي آدمي هذا في بان قبو إيغا سيهاتي تينيا هوان آدمي رأو ممتي هذا قبض بامالي إيغا سيسال لمي ولد دفاني والقنمتي قلني إكرا المين ما خن أمامو إيغا ليجو أصلين المنا ما خنو ما ونبرو توكو نجرو أتي أصلين تي أبلو ميتي أصلين تي ماري ميتي أصلين تي ماري جينا من قنا ولين توكوتوني تون ولا لما نما غرتي واتقلي داوين بين نما أقلي إن كمن يخيساتي يوغا اللالي سني مالي نمني أقلي قبو وانا كناتين بسم مادان سبب مادان والعربسي والتكيسون إن برباكسون أصلين المنا ما خنو أقوم مربين دبتي خنا راومم تناف رسولي المين ما كمشوتاتي مشوتا غرتي والكتا نمني عربا قراكي رنجالو قراكي عربا رنجالو يو ربي صدات تاتي مليجي أقل والكتا يسيتي أمانتان إسلاما أرمني يدو متى قراكي خانا تفاكيو توري قراكي مني مصاني خناف
akka waan nama gurraachi kun uumaa addaa tokko waan biroorraa uumameetti. Hedduu ilaa haga ammaa wanni san keessa jirti. Amantaan Islaamaa dhuftee waan tana hunda balleessitee daaraa goote. Amriin jaaliyyummaa cuftinuu hirphaa kiyya jala jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Wattaqullah rabbii keessan sodaadhaa. Itti deebi'e malee. Itti deebi'e. Alladhii rabbiin sanuu tasaaluuna wal kadhattaniini bihi rabbiin. Aboo rabbii jecha akkana naate. Rabbii jecha akkana naa godhe. Rabbii jecha waan akkanaa naa kan iyyatanii waliin kadhattan san rabbii san sodaadhaa. Wal arhaama rahima illee sodaadhaa rahima aanaa keessan. Aboo rahimummaa hojii walii qabnuuf jecha na gargaari. Rahimummaa teenyaaf jecha akkana naate rabbii jettan san. Amma rabbii waliin kadhattan. Rabbii san sodaadhaadhaa. Rahima aanaa waliin kadhattan sanii sodaadhaadhaa jedha. Inna Allah rabbiin kaanate hejjira yoo isa sodaachuu baattan alaykum isin irratti raqiiban katiisu ka isin tiisu ta'e jira jechuu rabbiin. Tokko beeka ilma namaa kana quba qaba. Wanni takka leenuu jalaa bu'uu hin dandeessu jechuu. Wa'aatuu kannaadhaa aliyataama yatiima hiyyeeyyii abbaan qabneef kannaa hoggaanii fi guddatanii bakka dhiiraa gayan amwaalahum qabeenya isaanii ka abbaan isaanii isaaniif dhiisee kute kannaadhaaf eenyu baanamma aanaa waliyyii fira gartee namticha du'ee kana baana fira ta'us fira ta'uu baatus irreedduu akka beekame gaaffirumaatiitu obboleessi hoggaatu obboleessumaan dhaalaa yoo obboleessi jiraachuu baate ilma adeeraati ilaa hanga gosaatti akkasitti deema aanuma jedhama kun yoo ka kanan ta'inis ni jira gariin ka yatiima gartee namni biroo fuudhu jechuudha namni alagaadhaa firummaa walitti hin qabne tanaaf saniis akkasuma karaan kanuma jala walaa tatabaddalu hin jijjiirina alkhabiisa waan haraam waan fokkottu بالطيب وان غاري لان جيجيرنا وان غاري فكتو ول جيجيرتني وان حرام يجور لا لما وان حرام حلال ول جيجيرتني دران بليسنا يجو يتيما خنا جلان بليسنا وريساني قوتو ما توقايسان بلغن قنا لا في حلالي في حرام وللتلاقين هذا يجو ولا تأكلوا هنياتنا ملء ظلمي دانجيتشو دانغا تركان فجون أموالهم هوري إساني إلى أموالكم مع أموالكم جيتشو هوري خيساني ولين ولله تاني أبدا هوري يتيمة خبق أبو في قبضة أكاونتي خبابنو في قبضة هورين كي خبادة أكاونتي خبابنو قبضة يوني فينا ما هاجما تاتي نما ركتا تاتي waanuma gaafa mana kee ooltu nyaattu gaafuma dalagaa teetira ooltu nyaattu hoggaa yatiimaaf daleetus sanuma nyaatta guyyaa mana kee ooltu waan hin taane nyaattee guyyaa mana yatiimaa ooltu maallaqa waan isaaniiti horii isaaniiti kan akkaan fedheen godhattee nyaata bebbereetaa qaalii hin nyaatin jechuudha maallaqa san hin bittee rabbiin si gubbaarra jiraayya abbaa ijoollee saniitti du'e malee rabbiin ijoollee sanii rabbiin gartee ijoollee saniitii fi rabbiin kee hin duune si gubbaarra jira kaameeraan isaa gizee hundaa'u if eegi jechuudha himimma innahu horii san zulmiidhaan nyaachuun kaanatee huban dilii kabiiraan guddoo ta'e jechuudha dilii guddoodha dilii xiqqoodhaa miti jechuudha huban jechuun kun dilii jechuudha kabiiraan guddaadha dilii guddoo irra lakkaawama horii yatiimaa zulmiidhaan nyaachuun ilmi namaa kun namni nan arku rabbiin nan arku jee qayaata isaatti waan fedhe dalaga wallaahi yaa jira keenya mee jala deemaa laala namni horii yatiimaa horii hiyyeessaa nyaatu
والله ربين الدنيا متنرت ربين تكين أجايب أي سرخة يا ربي سرخة فلا إتو جرب على علامي دي ما جلا وقمتك ملكه والله ملكه إيه الدو إفي قبر باكي سبكتنا بكتنا من الدو فتنا تخوفتنا وإن خفتم يوصداتا ألا تقسطوا والقتيسوا لبو يو خصداتا تاتا في اليتامى يتيم خيستي وقافوا تنجيكو المينا ما قل سبحان الله أبوانا ما أجائب سيسوبر أبي المنامات لا دبرتي تنا تعبان قبل تنا فولو فدا هدو وقافوا لمالي فولو فدا أكفي لقودي يو ظلمي ميتا أدى هندرق هاي نمتو كنمي نقافتي نبير الأبتي وننجو هنجرو وانجا ميات هدو المينا توني takka ta duraati mallattoo rabbi sodaachuu dhabuutirraa mallattoo rabbiin kiyya na harkaa sodaachuu dhabuurraa haadha abbaan isiidhaa jiraatu jaartii teetana haadha abbaan jiraachuu baatu rabbii kee keessa sodaachuudha qabda tanaaf nama rabbi sodaatu intalatee kannii ija yoonii fi isiidhaa taate rabbi keessa sodaatee waan gaariitti ajajee nagaa waliin jiraata yoo ta'uu fi baatte isii hin miidhu zulmii adda addaa isii rankaayu yoo wajjin jiraachuu dadhaban nagaan gallakkisaa waan jedhamutu jira. Kanaaf nama rabbi sodaatuun ilmootee tana filuun hedduu waa hunda murteessaadha. Qabeenya qaba biyya alaa jira bakka adda addaa jira jettee jaartii intalatee nama hin taaneef kennuurra. Zulmi adda addaati irratti oofare. Tanaaf yatiima gartee yoon fuudhe walqixxummaa isii keessatti hin dalagu ni miidha zulmiin dalaga ni beeka namni kun if beeka yoo kasan sodaatan taate dhiisaa hin fuudhinaadha fuutanii zulmii adda addaa irratti hin dalaginaadha. Fankixuu fuudha maa xaaba waan halaal ta'e lakum isiniif minan nisaa dubartiirraa tayyatiimaa san dhiisaa dubartii biroo fuudhaa ta abbaa haadhaa fi haadhaas qabdu abbaas qabdu. Masnaa yoo dandeeysan lamaas fuudha وثلاثة سديس فودا ورباع أفوريس فودا دا إلانغا أفوري خراغو دي جيجو كوني دنديتي وسديتي هاجمتي دلالة مفورون دنديتي سديتي هاجمتي سدي فورون دنديتي وسديتي هاجمتي وسدي جولا أفور فورون وسديتي هاجمتي توقفان دلالة مفورون دنديتي هاجمتو قاينو qabeenya giyaa gartee qabaachuu masruufa isaanii lameenii kannitee kiraa manaa yootis yoo mana qabaachuu baattis kiraa manarraa kireessitee yoo mana ijaaruu fi dandeesses mana adda addaan ijaartee fi nafaqaa isaanii walqixatti nafaqu yoo dandeesse. Lammaffaa walqunnamtii isaan lameen jidduu waggaa deemtuu akka gaarii walqunnamtii godhuu yoo dandeesse. Lama sadaffaan rabbii tokkicha keessa sodaachuu yoo dandeesse. Rabbi sodaachuun dirqama. Rabbi sodaachuu jechuun walqixxeessuu jechuudha. Isaan kana waa hunda keessatti hirriba keessatti nyaataa fi dhugaatii waan mana kana nyaachiftu sanitti nyaachuu keessatti uffata walqixa bituu fi keessatti waa hunda keessatti rabbi sodaachuu yoo dandeesse. Ulaagaan sadeen tun dhabamnaan fa'in khiftum yoo sodaattan allaa tacdilu walqixxeessuu dhabu walin qinxeessin humnaa fi waa hundaanuu jechuu yoo sodaattan. فواحدة تكت مسام فوداتي ربي خيسة صداد دايجو لال تكتي فوداتي قفيتا قد أمير آيكو متجارة خيجا وانتا نهو بدا هاي هنجرتو تكتي في جلب ميدونيس ظلمون ركو أدادا يسير عنقيدون هنتاو أو ما ملكت تكاوان هم رفتي أيمانكم أركي خيسا قبر يجو دا قبر فودا جزمنا غرتيكا قبر يروساني ذلك تكت مسام فوتني ربي خيسا صداكي وتوتيتو أدنى إرني ودا ألا تعولوا جلتشو دبو تكاو ميدو دبو يجو gama takkaan mayxee takka miidhuu dhabuu keessatti
saniitu irra isinii dhiyoodha. Allah ta'ulu jechuun tun gama takkaa maqu yoo takka qabaate karaan mayxu hin jirtu. Amma dhalaanis bakka tana waan takka dubartoota keenyaaf waan hin dhaamuu qaba. Narra fuudhaa jettee zulmii inni adda addaa waan inni zulmii irratti oofu cubbuu inni irra kaayu uleedhaan akka malitti fuudhee tumu waan adda addaa kana sabbartee isa jala jiraachuun abadan hin ta'u. Yoo daangaa rabbii dhaabbachuu baate ejjennoo qabaachuudha qabdi. Namni dhalaa takka fuudhee zulmii miidhaa adda addaa isiirra geessee rakkoo meeqa godhe wallaahi rabbiin addunyuma tana gubbaa irratti qubxu kutti isa dhaabdu rabbiin isa kannee yaa rabbii kiyya akkamumaan ta'an ganni iyyuu addunyaa tanarraan ajjeesu dhiira meeqaan tameetu akkasii. Ejjennoo qabaachuu qabdi, naamusa isa eeggachuu qabdi, qaalii isaa godhuu qabdi, qaalii rabbii isii godhuu qabdi. Narra fuudha jettee fuudhaa san sodaachuudhaaf jecha zulmii adda addaa dho'insaan isii miidhuudhaan waa meeqa jechuun arraba adda addaa arrabsu kanaan abadan fudhachuun isii irratti hin jiraatu. Ejjennoo addaa qabaachuu qabdi. Akkan amantaan Islaamaa. Akkuma dhalaan sagaliitu haadha duuba jira jensanitti dhiirtiin sagaliitiitu haadha duuba jira. Dhiira rabbiin takka qofa nuumne akkuma dhalaa takka qofa nuuminitti. Yoo ati rabbi sodaattee zulmiin adda addaatiin sira dabre ka harka 100 caalu rabbiin sii kenna. Ka fuudhe ta'u dardara ta'us karaa lachuutu sii jira. Wanni guddaan rabbuma sodaachuu qofa. Wa'aatuu kannaadhaa annisaa dubartii hoggaa fuutan kanna. Saduqaatii jechuun maharii isiidhaa kannaadhaafi maharii dirqama. Nixlatan jechuun dirqama haala taateen jechuudha waajiba haala taateen. Waajiba haala ta'een jechuudha. Amma mahariin tun maallaqaas haa ta'u naannoo gariitti ooyiruudhaas haa ta'u naannoo gariitti loonii fi waan akka gaalaatiis haa ta'u re'ees haa ta'u waanuma dubartii gisee fuudhan kannan jechuudha. Irra caalaan mahariidhaa walakkaa gaariidha. Imalmaanaa ka waliis hin kutin ka gadiis hin kutin jechuudha. Niin qabajee qabeenyaan qabajee akka namni biroo miskiinni biroo fuudhuu hin dandeenye maallaqa guddaa gartee maarii godhuun illee hin ta'u dhoorkaadha. Silaa kan nuufi numaan qabdu san boodarratti haa kannu malee akka maariidhaatti waan namni kun nama hedduu taa'ee gisee ni haa godhan kana dhageenya ta'e waan ta'eef maarii giddu gala godhuudha gaarii. Amma maarii zimmaa warrayyuu jira. Zimmaan kun faarfamaadhaa miti uummata keenya. Maariin zimmaadhaa jechuun akka liqiidhaatti. Irra caalaa maariidhaa haanillee xiqqaatu waan harkan akka harkarra kannaniifiitiitu irra gaarii. Rasuula keenyaatu alayhi salaatu wassalaam zimmaadhatti hin godhini. Maaliif gurbaa tokko intalata kana fuusi jee mee maal qabdaa jeen waan akkanaa ni qabdaa jeen hin qabu. Waan akkanaa ni qabdaa hin qabu. Waa xiqqalee hin qabu jeen miskiina namichi. Haya quraana wani beektaa jeen eeniin beeka suuraa tan suuraa akkanaa fi akkanaa jeen haya suuraa sana irratti heerumsiise jeen. Silaa amma rasuulli namarra laaffisa xabiyaarra rabbiin keenyaas akkasuma. Abada waan jabduu namatti hin ajaju. Odoonii fi zimmaan kun qatoo taate haa zimmaadhaan maarii sii godheeti boodoggaa harkatti hannii fi jaani sila hin jenneen. Hin jenneen. Haa zimmaan kun eessaa dhufee jennaan ummatuma kee waan ulamaa umaatiitu wayirraa baqeeffateetuma namni kun yoonii fi amma dhabees boodanii harkataa gaafuma harkate sana haa kan nuti irra guddaan akkana jaanii odoonii fi nikaa godhaniiti maarii liqiitiin zimmaa kanaan odoo hin kanniniif addunyaa sana gubbaarraa faatu jira uummata keenya wanni san deeyniidhaa jan deeynii isarra jirtu jan yoo aanaan isaa irraa kafale malee abadan irraa kafalamu hin taatu jan deeynii guddoo arshii 100,000 zimmaadha janii godhuurra arshii 1,000 harkarra kannanii fi nikaa godhuudhaatiitu irra caala jechuudha. فإن طبن لكم يوني في لبون تيسن ولي قلتني والنتاتا تاتي
an shay'in wayii takkarraa jechuun maarii siisanirraa minuu jechuun maarii siisanirraa nafsan lubbuun teessa yoo walii galtanii gammaddan taate walii galtanii jechuudha fakulu nyaadha maarisa yoo fudhatte isinii kannite nyaadha haniyaan gammaduu haala taataniin gammaduu haala taataniin jechuu cinqiidhaan malitti mariyaan ammallee haala waa takka gartee jibbaan hin jirreen jechuudha gammaduu haala taataniin walaa tu'utuu hin kanninaadha walaa tu'utuu hin kannina السفهاء جوا دافن كننا جوا خيسن جوليا تاما بان يتيمة جوا أموالكم هوري خيسن أموالكم هوري خيسن التي هورين سنو جعل الله خربين قد لكم سنيف يا من قرر أبتني وليك تجاجل ما تجاجل أبغرتير وليك أبتن ربنا خيسن قد سن إن كننا yerootam umriin isaanii amata 15 16 yoo geesse yoo nama gowwaa ta'e gowwaadha jechuun nama waa lama qabuun gowwaa jedhaniin gowwaan tokkoffaan ka aqliin isaa guutuun ta'een gaarama gariin gowwaa uumatti gartee gowwaadhaati lamaffaan ka horii kana facaasu laal maallinni waa takka dalageen finneemi horii kana biteen tin godhee horii ka gonna godhee facaasa laacalloo tokko hin qabu sanis itti kan nuun ta'u hanga laacalloo baruu ammoo laacalloo barsiisuun barbaachisaadha. Horii abbaa isaa booda isaa dhaala waan taateef ceellotti irraa qabuun hin ta'u. Itti kannanii xiqqoo akka inni gartee laacalloo barii maallaa kana jabeeffatu godhuudha malee. Gowwaadha laacalloo jabeeffachuu hin beeku itti amata 25 lafarra harkiftee wanna godhuunis hin ta'u. Daangaadha qabdi. Hoggaanni laacalloo baree itti kanuma yoo gowwoomina uumaadhaa ka sammuu dhiibbaa sammuu qabaatee san masruufa gootee fi umurii isaan ga jiru fuusiftee masruufa manaatis baaftee fi horii isaa suuta eeydaaf jechuudha. Waqsuuhum uwwisaa huccuu bitaaf huccuu babbareeddoo hoggaanii fi fixee huccuu bitaadhaaf kopheedhaas bitaaf waan uffatu bitaaf waquuluu ja'aani lahum isaaniin قولا جيتشك معروفة شريعة خيسة بيكماتي أو أبشرجي هورين كن هوري خيتي هوري أبا خيتي كنو ماليني خي هنغانا جير أكاونتي رتين سيغل تيجير يرو غرتي إف برتي جباتي ونتاتي نفرت توقو نمني سرافورو هنجيرو جتيني جيتشا غاري جيتشا ببريدا دبي ججبدون جنين جيتشا غاري يجوني أبدا يجو خونو لا لما كيولا لما ستي أنسي ربين وابتلوا مقرا دا فتنا غدا اليتامى يتيمة كان فتنا غدا هغاني في سني فودا جيان يجو قابل لغن إذا بلغوا يجو نغا فودا جيان النكاح فودا يجو دا إذا بلغوا غا جيان النكاح فودا يجو قابل لغن يجو أكني هوري جبيفتي فكنن جبيفتني لا إيه فإن آنستم يوني فيها إسنين دقي مخابيتن تاتي منو مساني را رشتن قچلو يو بيتن نكيو نميكون ميكان كون هوري خنا نيك أبتا نجبيفتي كيو يو خبيتن تاتي منو مساني را رشتن يكون قچيليتي هوري خنا قچلو جبيفتي كيو بيتن فدفعوا خنا إليهم كما إسانيتي أموالهم قبيني إساني خنا دافي قبيني إساني خنا دافي يكون جلام بالليسنا يكون قوتي هقا خنيتو خنا نما يامتي خنو قبدا قافا فوتوس أرقا دام فودو قبدا جرا خيني واني شفتنو شريان زار وان بافتو خنا اللي يوني في ربي سيلا في المينا ما غني
ربي إندنغا سما أرقى المين ما خنسل أرقو حتى مصروف منال وان بافتو هندا تك تك تسو بالرئيسة هقا هجو بالتوفيس وان بالتيفيس وهندا بالرئيسة ودو ديمتي والله وان أكمل غاري لا نمني لين رقاسي بو يجو الدنيا تنردي ولا تأكلوها هنياتنا على هوريتي مثلا إسرافا إسرافا على قوتني يجو دانغا وانا فجأة على فجأة أفتني وبدانا يجونيس دانغا إيمان ما نغرتي وانا قوتني فجأة أفتني يجو إيه أكمل قوتني أن يكبروا إسني قدتشو سوداداف ودونو تين قدني نيان نجتني دانغا تركان فتني هنياتنا أريد خنا درا أبو صوم جان قدتي بلغني لا وانا نياتا أدى وانا نياتا جي نياتا قاليها تو هجوها تو waan adda addaatiin bitachuudha waa meeqa gaaf dura facaaftanii wannan godhinaa dura waman kaana jeelaa kunu namni ta'e ganiyyan dureeysa namni ta'e namni yoo qabeenya ka qabaatu yoo ta'e falyastacfif horii yatiimaa san guutumatu hin tuqini irraa hiif qabu waman kaana namni ta'e ammoo faqiiran haajamaa jechuu faqiiran jechuun nama horii san yatiimaa sanitti haajamu yoo ta'e faliyya akul haa nyaatu بالمعروف أقاتا شريعة كيسا بيكماتي أقاتا شريعة كيسا بيكماتي مالي قافا من ساجر وانو ما نياتو وقام من يتيماري كيسا رما نياتو يجو خد انفج عفني قافا من ساجر نياتا فون قمني نياتي قافا من يتيماتي جدو أودا فون إنو بتا يخيلو لما سدي بتي كغارتي نياتي نيكو درا ولكت تيسيتو ما نياتو يجو إيه. فإذا دفعتم قنولا لا القنولا واني أنا مريف ربي في دي فإذا يروا دفعتم قنتا إليهم كما يتيما سنت أموالهم هوريك أبين إساني فأشهدوا رقاقو دادا عليهم إساني رد أبوغن هوريك أنا قافان فولو سنقنان فولي باسين وني أدى أدى أنغا أمري إساتنا وني بيهنقنا جيكو قبابر يوات اللي نساو باتي ربي سي إسابا بيخي أقزت إساب دي هنو وني إساني هافت معلقة ترفي والدليسيسي وني نين في دي هنو هنقنا رقاتا أجيه كتت رقاقو دي خنو قبيجو وكفى جهاد بالله ربي حسيبا نما حسابه لا ربي نونجا تكتكت يؤتي لين حسابه بعد ربي نسي حسابه يجو كاميرا ربي سي قبارة دابتا يجو إيه. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا نما اتقوا سدادا ربكم ربي خير سدادا أما المانا ما هم دا بانا بر المانا هوا في آدم أنا ما أرقل الذي ربي سنو خلقكم قيس أومي من نفس اللب واحدة تقرى قيس أومي وخلقني أومي منها لب سنرى زوجها قندي إسيلا يكون دبرتي جارتي يكون إيغا سيني خاولي قريتي وبث فجأسي منهما لبو لمن سنرى رجالا يروان كثيرا هدو ونساء دبرتي أما سهدو ليرى هدو في دبرتي هدو فجأسي ربي بما. واتقوا الله ربي خيسا سدادا الذي ربي سنو تساءلون خولين قد تنبيه ربي سنين والقدة أبو ربي جي وانا كناناتي ربي جي وانا كناناتي يتني والأرحام رحيمة خيساني سدادا أبو رحيم ما ولي قبنوك وانا كناناتي رحيم ما تنيا إيكا ظلمين رتين دلقين أبو رحيم ما سداد جتن سنين سدادا إن الله ربي كانته عليكم سنرتي رقيبا كي سنتيسو ته تكتكت ربنا سنتيسيجو وآتوا خنا دا اليتامى يتيما فكنا أموالهم هري إساني جو وقا قدتني بقى قرتي فولاك يعني لا جلو برنجو
ولا تتبدلوا هنجيرنا الخبيث وان حرام بالطيب وان حلال ولنجيرنا حلالي في حرام ولنجيرنا حرام مالي هريتي ما سنياجو هريتي ما هريتي ما سنفوتي خيتين جيجيرا چوي چورول دبرسيتي وان غاري وان فكتو لانجيجو ولا تأكلوا نياتنا أموالا هري إساني إلى أموالكم هري خيساني ولله تنيجو ولله قول انت هري يتيما يتيما ولين كيخيتي الدان إيغو قبدا الدان إيغو قبدا إنه هري يتيما سن ظلمي لانياجون كانت حوبا دلي كبيرا قدو راتي دلي قدو لكام دلي كوميتي نمي دلي قدو يودا لقيدو خطر if eeydeta akka waan rabbiin si gubbaa dhaabbatee si harkallee akkuma rabbiin si harkuutti if eeguu qabda. Waan hunda keessatti irra caalaa yoo nama waa qabaatte hattaa masruufallee gaafa mana yatiimaa dheeytees fayyati maallaquma kee yoo baafatte irra sii caala. Ka isaa waa takka tuquu dhabdee akkaawuntii irra keessee dalagaa dalaydee fi waltilfeessee fi maallaqa walii qabdee fi yoo keesse malee. Wayni khiftum yoo sodaattan allaa tuqsitu walqixxeessuu dhabu fil yataamaa yatiima keessatti hoggaa fuutan jechuun amma dubartii yatiimaa baan. Dubartii yatiimaa yoonii fi fuutan ishii tana keessatti ni miidha jechuu yoo sodaatan ni beeka namni kun. Waan ajaa'ibaa xabiyaa rabbiin ilma namaa kana xabiyaa namaa tana ni beeka hedduudha. Waan san xabiyaa san hedduu nama arabaa irratti hin arkee waan ajaa'ibaa. Uummata araboota tokko gaaf tokko dhufanii biyya tana nama tokko maal jedhaniini oo dhalaa yatiimaa nuu laalaadhaa jedhan inni fuuna. Maaliif barbaadanii yeetiin hoggaan ija keessaatiin laalu yatiimanni kun mee amma silaa asii fuudhee faan ichi baafadhaa ijaa beeyta. Hoggaa ichi baase ichi nam tokko namni bira jiru hin jiru yoo zulmii fi waan adda addaa waan fedhee warra dalagees namni argu hin jiru. Maaliif barbaada idaan inni namni waa na gaafatu hin jiru akkumaan fedheen godhaa jechuudha laal keessatti. Xabiyaan namaa tun iddoo waan akkanaa sana jetti. Tun cuftinuu rabbi sodaa dhabaarraa. Namni rabbi sodaatu haadha abbaa qabaattu qabaachuu baatus numa sodaata keessatti isii zulmii irratti hin dalagu. Fankixuu fuudha maa xaaba lakum waan halaal isinii ta'e maa xaaba jechuun kun waan halaal isinii ta'e jechuudha lakum isiniif minan nisaa dubartootarra. Masnaa yoo lama dandeessanis fuudha. Wasulaasa sadiis fuudha sadii jechuuma warbaa afuriis fuudhaadha. Afurii ol fuudhuun hin ta'u dhoorkaadha akka amantaa islaamaatti. Yoo wal jalaa hiite malee. فإن خفتم يوصداتا ألا تعدلوا والقتيسوا والانقتيسوا نجيتشوا يوصداتا فواحدة تكما قففودا داجا بقتنا دبرتوتا كين يلي وان دامو فيتي تجرا وان الريفن دبتين فودا خنا ربين أغاني في ديرتنا اللماس فودا سديس فودا أفريس يودن ديسن فودا جو خنا akkanumatti kaa fuudhaan jenneen ilaala ayata rabbii kana ilaala ummata keenya dubartoota keenya yoo dandeettii qabaattanii je rabbi sodaachuu yoo dandeeysan humna gartee ol qunnamtii yoo dandeeysan humna masruufa waa yoo nafaqaa dandeeysan fuudhaadhaa je malee akkanuma baxiraanummaadhaa fuudhaadhaan jiru. Kami rabbiin gartee dhalaa tana dhalaarra fuudhaa jee jettee dhalaan gariin wallaahi waan nama ajaa'ibsiisu. Dogoggorri gariin nama afaanii bahu wallaahi yoo beekaafaa qalbiin osoo beektuu waan san yoo jette kun ni kafartifaadha. Kufriidhatti sii geessa. Maaliif jennaan murtii rabbii dura dhaabbatte waan taateef. Murtii rabbii murteessee dhaabbatte waan taateef. Dhiirti tun hoggaa fuutu dhiirti gariin dhugaadhaa taphaxaraalummaa irraa fuutus ni jira. Dhuftinuu akkasitti saneef jechaan fuutu sanirra qiyaasuun hin taatu. Inumaa dubartiin gariin maal jetti jaa wallaahi afaanii baafattee odoo ayata akkanaa kana quraana keessaa gartee odoo haqanii jaan jaan ayata gartee dhalaa lama fuudhaa sadii fuudhaa afur fuudhaa yookaan wanni tun cuftinuu wallaalummaa irraayi wanni tun cuftinuu daangaa rabbii tarkaanfachuudha. Rabbiin
والله ثم والله ربي تنسني خخدا dubartii rabbiin bilisummaa guutuu kannee fi malee miidhaa takka isiirran keenya hoggaa dhalaa lama fuudhaa iyyuu tanaas isii miidhuudhaaf jecha hin goone rabbiin mirga isii eeguudhaaf akka sagaggaalummaan dalayne badii adda addaan dalayneef amma zamana ammaa kana akkuma isin ilaaltanii agartan kanatti mana tokko keessa heddummina dhiiraatii fi dhalaa wal bira qabdanii yoo ilaaltan dhalaan afur shan dhiirti tokko takkaa lama ta'a mana kaan keessaas akkasii jira wanni tun dhalaadha nyaattee dhuyti fedhinnaa rabbiin itti uume xayyib sagaggaalummaa dalaydee ilmoo diqaalaa baan qabne deemtee haa dhaltuudha la namni aqlii qabu tana yaatu ilmoo teetillee ta'uu baattu ilmoo namaa sadii akka ilmoo teetii laaltee ifirra dhaabdee laaluu qabda yoo teetillee akkas ta'uu baatte ilmoo namaati obboleeyyiitiidha obboleeyyitii islaamaatiiti akka isiin sagaggaalummaa dalaytu akka isiin diqaalaa dhaltuun feetu dhalaan persantii dachaa meeqaan tam dhiirarra heddummattee jirti irra addunyaa tana gubbaarra arra biyyootan dhalaa gartee takka malee lama fuudhuun hin jiru iyyuu faranjiidhaa fi ummatoowwan habashaadhaa kana dhiirti isaanii waan deemtee dalaydu yoo laaltan wallaahi wallaahi waan nama ajaa'ibsiisu dhokatee sagaggaalummaa osoo dalaguu ilmoo ala dhalee ilmoon isaa tunii fi ilmoon isaa sanfaan ta'e ol fuute faadhaa jira akkama dogoggoratti osoo hin beekne biraa du'ee fa'a. Takkaan biyya dhalee ka eega ilmoo walirraa dhalan fa'aa booda gartee obboleeyyan ta'uun deemtee wanni tun irra dhaqqabamte fa'aa jira laala. Haya waan akkanaa tana fa'aa sirriidha. Laalaa mee bakka haraan dubbiin kana deemu. Irra guddaan isaanii sagaggaalummaadha dalaga deemee. Maaliif dhalaa lama fuudhuun hin jirture akka amantaa isaaniitti. Saniif jecha maal godhane deemee dhalaa namaatti sagaggaalummaa dalaga ifi jaartii tanaa wajjin jiraachaadha. Waan akkanaa tanaa babal'ata. Dhalaan hoggaa sagaggaalummaa dalaydee nama isii fuudhu dhabde maal gooti ilmoon takka illee taatu xiqqaalaa illee taatu waan irraa haftu jettee kaatee ilmoo xiqqaalaa dhalte. Wanni tun xiqqaalaa heddummeessaa deemti jechuudha xiqqaalaa ilmoo abbaan qabne jechuudha xiqqaalaa jechuudha. Akkana namni bal'isee ilaaluudha qaba. Kanaaf wanni saba waan ilmi namaa namarra murteessee ilmi namaa kun bar dirqama fudhataa jira keenya. Abbaan mana murtii tokko waan akkanaatiin amata 10 hidhame, amata 20 hidhame, amata lubbuun ta'e umrii zalaalam hidhame jee murtiin ilmi namaa sirra kanneen akkana funyoo uritti osoo hin jaalanne fudhatte. Murtii rabbii kana maaliif fudhachuu dide miidhuudhaaf jecha akkas hin goone rabbiin. Kanaaf dubartoonni keenya zannii baduu hin qaban rabbitti zannii baduu hin qaban rabbiin na miidhe akkamitti jaarsa iyyaaf akkanarra fuudhu godhe jedhanii waan hin taane afaaniin dubbachuun sadarkaa kufriidhaan nama geessiti. Yoo dhugaan qalbiidhaan kayyattu taate waan san rabbiin walqixxummaan dalayneen irratti maaliif akkamiin irratti gartee dhiiratti jaarsa iyyaa kanarra fuudhu godhe jettee qalbiidhaan yoo osoo beektu wanna jette karaarraa wanna kufri seenta. Kanaaf hedduu if eeguu barbaachisa. ونما يوني في الكتيشو تدبدن فواحدة تكما أففو لاجي تكتي سانيس برمي لا يجو متي بيكدا الروية لغاري تكتين سن روية وهم دانو أو ما ملكت أيمانكم تكاو وان هندرفته حركي خيسن جيشو قبر الله ذلك تكتو مسان فولو في قبر فولو سانيتو أدنى الردي هودا ألا تعولو جلچو لبو قرار رامقو ربورتي تكتو مسانيتو الرسيني ويادا وآتوا خنا النساء دبرتي داف صدقاتهن مهر إسيدا تواجبات دركمايكو مهر إسيدا قنا داف النحلة يجو واجبة دركمتاتي فإن تبن لكم يوني في لبون تيسن والإيغلتني والتاتن تاتي أن شيء وهي منه ماري سنرى نفس اللبون تيسن يو قمدي ولي قلتن يجود لا لما يو لبون تيسن قمدي ولي قلتن تاتي فكلوا نيادا هنيئا قمدوا هالة تاتنين مريئا يجون هالة واتك مينا تكلين انجرين يجو ماري سن
waa takka rakkoon takka osoo hin jirreen nyaadhaati dhugaa gammadaa jechuudha. Walaatu utuu hin kannina as-sufaa gogowwaadhaaf hin kannina gowwaa keessan ijoollee baana ijoollee xixiqqoo babal'aqte. Amwaalakum horii keessan jechuun horii rabbiin irratti isin godhe san hin kanninaaf nama gowwaadhaaf. Allati horiin sanuu ja'alallahu ha rabbiin godhe lakum isiniif qiyaaman akka tiisitan jechuu horii san akka horii san tiisanii irra dhaabbattanii akka horii san gartee dhaabbattaniin rabbiin isinii godhe san hin kannina nama gowwatti hin kannina ijoollee yatiimaa sanitti. Ammoo warzuquum isaaniif kanna fiyaa horii san keessa jechuun nyaata nyaachisaa jechuudha. Nyaata waan isaan nyaachuu fedhan nyaachisa. Waan ijoolleen namaa feetu nyaachisa. Waqsuum huccuudhaas bebbereedduu isaa huccuu gartee bebbereedduu bitaaf jechuudha. Waquulu lahum isaaniin ja'a qawlan jecha macruufan beekama jecha shari'aadha beekamaa ja'adhaan. Wabtaluu mokkora fatanaa godhaa jechuudha. Mokkoraa jechuun fatanaa godhaa. Alyataamaa yatiima. Hattaa hamma isaan idaa balaguu waggaa gayan annikaah hanga isaan fuudha gayanitti mokkoraa jechuun horii kana qabachuu ni beekamu hin beeku jaati itti kannaa laalaa jechuudha. Dura akkana horii jabeeffadhu hin facaasin akkanan godhin waan lubbuun teessi feetamuu nyaadhu waan lubbuun teessi feetus bitadhu jaasu gorsa. Eegas eega gorsaniin booda laalaa jala deemaadha. Itti kannitaniitu man dhiisina horii isaaniitii akka fedhan godhanii haa facaasan hin jiina. فإن أنصم يو خبيتا تاتي منهم إسانيرا رشدا لا جلو سنق أبتنجتشو أجيلني جبي فتنجتشو يو بيتي فدفعوا خنا إليهم كما إسانيتي أموالهم هوري إساني خنا دا في قوتو ولا تأكلوها هنياتنا إسرافا فجأفتني كيما المانا وبدارا جتشونيز دانغا تركا فتني دانغا أن يكبروا يجون أصول تنقدني دفني دورانيا نجتنيهم فجأة سناجو أصول دفيم جانغو نتن بلغني يعني تني كفيتا نقول تقول يتني ومن كان نمنته إسين رايجون غنيا دري سيوتي قوريتي ما كانت ناجم نيوتاتا فليستعفف الرايف قبا ومن كان مو نمنته فقيرا نماها جمارة كتا يوتاتا فليأكلها نياتو بالمعروف وانما من إسان نياتو وقا من يتيما لقيسان وما نياتو duraan facaasin jechuu فإذا دفعتم وقا خنتا إليهم كما إسانيتي أموالهم هوري إساني فأشيدوا رقا قدا عليهم إساني رتي رقا قدا يتيما سنب يجو نما في ذاتي رقا قدا خناف وكفى جهاد بالله رب حصيبا نما قرأتشو جهاد ربي نوي نبيخا إساني سموه نما رقا قدا دا ودو رقا نما تنقوني خنو فين انتو درقا مرقا قدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله